akkasi mallaqa fidanii kanyaa jalaa nyaatu dhiira ka jalaa nyaatu maatii ka jalaa nyaatu asitti isin abdattee abbaa manaa kiyyettee qaadhimattee deemtetu dubartii irratti fuudhe mallaqa isis nyaate dubartis fuudhe aarii kanaan dubartiin biyya arabaa ka'oo himataadha uf ajjeesaa jirti. Isinii galaa jira obboleettii qabdan tokkoffaa haadha qabdan dubartiidha obboleettii qabdan adaadaan teessan dubartiidha daa'imti teessanis dubartiidha daa'imman obboleeyyan keetii abbeeraa keetii dubartiidha dubartii meeqa akka taate laalaa dubartii kana boochistan isin kan uumamtanis kan garatti waggaa 9 isin baatte dubartiidha dhugaa galaanaan waa'ee siyaasaa saasa'een beekuun beektaa waa'ee kana saasa'een beeku garuu yeroo arguu dubbataan jiru ani namni baay'ee miidiyaa irratti yeroo an dhufu jechuudha Jamila mana taphaa qofa seentaa mana akkanaa qofa seentaa garuu nu deeggaruu dandeessa karaa mootummaatiinis karaa rakkoo kennaatiinis nu deeggaruu dandeessa maaliif kana qofa dalayda warri na hordofanis Jamila maa kana qofa dalayda mee dubartoota teena tabiyya arabaatitti rakkattu tabiyya alaatitti rakkattu tabiyya keessa rakkattu maaliif wannoon sagalee nuun taane kan jedhurraa ka'e Rashida Jamila galatu Jamila waatu positif umra isaa sitti muufi asirraa kaane maal irra geenye obs na dhagayi waan keessa deemiif qaba maal irra geenye dubartoonni akkaawuntii biyya alaa teessanii paaspoortii keessan qofaan biyyatti akka baasattan baankitti haala isinii mijeessiniir na dhageessanii namni 203 biyya jirtanitti Suudii jiraattanii Dubai jiraattanii biyya arabaa hunda keessatti ifti konna caqasime waa tokko si jira laal amma shamarran si qoomando amma waldaa dubartoota kan tuulama kan macca kan hararge kan boorana hanguji kan shanan gibe hawallo bifa kanaan ijoollee kun akka ijaaraman barbaadu yeroo ijaaraman akka si qoomandootitti ijoolleen shamarran si qoomandoo maallaqa isaanii warri ati biyya keessa jirta namoota mijeessitee fi waajjirri banamee akka wannoo baafatanii eeyyama baafatanii ofii isaaniitii of tajaajilan maallaqa isaanii ofii isaaniitii akka isaan galfatan amma kanaafan itti sii dhufa bar amma wanni si jechaa jiru akkasii qoomandooti sanirratti hojjechaa jirra bar sanirratti wanni hojjettee as baati akkasii qoomandootitti osoo hin ta'in dubartoonni hundi na dhagaha fakkeenya waan jedheefi qaba waan jedheef laali si qoomandoo kan gandatti wal beeku maallaqa abalutti naa kennin nama biyyaa inni haafu lakki inni haafuufi na dhagahi galoo inni hafee amma badhaatuun jirti badhaatuun paaspoora qabdi paaspoora isii san qofa iskaan goote obboleessa yookaan obboleettii yookaan haadha yookaan noomaas keessaanillee haa ta'uun ergatti birrii miti kan ergettu paaspoora isii saniin akkaawuntiin banamee fi buukiin isii biratti ergama isa booda irratti galfatti allaqa bakka eenyuun waliin gahan eenyuun isii bichatu baasa wanta kana sirriitti nu bannisi amma waa'ee maallaqa qofaa miti laal giftiti ijoolleen tun warra biyya keessaa bahee biyya alaa jiru qofaa miti ijoolleen galgalaa ganama namni gara biyya alaatti deemaa jira maallaqa meeshaa galfatan nama deemu jira nama dhufu jira ijoolleen kan warri shaanxadhaan dhufee shaanxan isaanii booletti jalaa saamamu jira warri beeytee nama qabaatee irratti hojjechaa jirra bar akka isii maallaqaan hin dhufne jibruuka meeshaan isii oguu dhufte akka irraa warasamne waan hedduu hojjechaa jirra asirratti fixannu malee as hin baanu jenneeti amma ka irratti as baane dimaata dabreef kamiisa dabre kana haasaa turre kanarratti akkaawuntii akkami biyya baafachuu dandeenya imbaasii yookaan ammoo tuyyuu warra baankii nu gaafadhu naan jedhanii assignmentii naa kennanii jiran ijoolleen suniin as jala jiraachuu dandeettan amma wanti nu goone maaliin ni galaana achuma biyya arabaa jiran haa jennu Dubaay jiran namni Dubaay jiru paaspoortii qaba sigalee mana lamaanuu ka jiran paaspoortii ma isii kana qofa iskaan gootee moobaayila isiitiin
obboleessa abbas haa ta'u haadhas haa ta'u namatti ergatti. Paaspoortii isii qofaan osoo isin biyya alaa jirtu akkaawuntiin banamaaf. Lakkoofsi akkaawuntii kun ammoo hin ergamaaf. Yeroo ergamuuf akkaawuntii maqaa isii qofarratti birrii galfatti. Garuu baasuu hin dandeettu na dhagaa asirratti. Baafachuu hin dandeessan, galfachuu hin dandeettan. Kabaafattan yoomi gaafa biyya keetti galte birrii san baastee itti fayyadamuu dandeessan. Na dhageesse? Namni biraa isin jalaa hin baasu, isin hin nyaatu. Bakka ofii isaaniitii akka baafatan haala mijeessineef kan biraa imbaasii deemtan paaspoora qabattanii imbaasii saniin wukkilinnaa kennitan. Obboleessa keetitti ta'uu danda'a, galaanatti ta'uu danda'a. Maal jettanii imbaasii imbaasii kana otoo natti kaasuu baattanii dhugaa dubbachuu. Qoy sitti hima amma waan dubbanneedha qoy. Galaana. Afi mee gutaka galaana. Akka jaan najisa irraan fagaannee ittuma sagadanii jette. Ijoolleen tun oguu qabamte imbaasiidhaan ni galti. Reefki imbaasii ni gala. Politikaan waan biraa. Waa'ee politikaa miti laali giiftiti wanti nani dubbachuu barbaadu otoo imbaasiin kun jiru otoo imbaasiin hojjete ta'e ani gadi ba'ee asirraa hin dubbu. Oy ka amma haalatu mijaa'aa fi nullee iyyaa jirra bakka geenne hundatti waajjira dhimma dubartii Itoophiyaa keessa jirutti in iyyinaaf bakka geenne hundatti. Sababa saniin wanti isaan imbaasii dhaqanii godhan birrii isaanii erguu miti na dhaga'i galaana. Imbaasii madhayxeeti wukkilinnaa barbaadaa jettiin eenyuu fi galaanaadhaa fi maal si'aa godhuuf akkaawuntii qofa akka naa banuuf na dhaga'i galaana. Akkaawuntii san akka baasee akka hin baasne mallaqa isii tochoosuu akka hin dandeenye akkaawuntii bichaa akka baasuuf wukkilinnaa kenniti. Akkaawuntii san nama ergite sani galaana ergite fakkeenyaaf. Galaana wukkilinnaa san qabatee baankii dhaqa. Baankii isiin barbaaddu san biraanchii san hin dhaqaa yeroo san baankii dhaqee wukkilinnaa harkaa qaba hin baasa. Baasee akkaawuntii qofa isitti ergaa isitu irra galfata. Buukii isaallee yoo barbaadde galaanaan nama Dubaay dhufutti ergaaf. Yoon ta'in ammoo haadha isii bira kaa'aaf. Kanuma wanti rakkoo qabu hin jiru. Maaliif? Garuu ijoolleen ta'e hubannoo hin qabdu. Akkana nyaatamaa jirti bar galaana. Intalli takka eeggadda uffatte. Amma yaada bareedaadha. Yaada kee kana dhaggeeffannee jirra. Yaada gaariidha. Ijoolleen warri amma maallaqni sababiin wanni amma ishiin kaasaa jirtuuf namatu maallaqa kee siifan ergadhee narraa nyaata jechuun kana booda hin jiru isin jechaarti. So kana isinii godhaa jirraa jechaa jirti. Kana ofii keessanii ofitti himadhaa. Tokkoffaa wanni amma kan biraa mucaa asirratti argitan kana argitanii birrii miliyoona tokko ijoollee afurirraa moo ijoollee sadiirraa nyaata. Birrii miliyoona tokko. Eega mootummaan biyya jiraate eega isin waan namaa sirreessuu dandeessanii mirgi dubartootaa mirgi mucaan kun rasaasa wal sagalee isaatiin jira rasaasanii walitti deemnee wal saccaanaa jechaa jira. Agartanii mucayyoo takkarraa diraama 16,000 fi 500 irraa 16,000 moo 16,000 fi 500 irraa nyaata. Mucayyoo takkarraa 100,000 fi wayii irraa nyaata. Mucayyoo takkarraa 300,000 fi 300,000 fi 250 irraa nyaata. Argitanii wanni kun hunduu namni biyya alaa fi mucaan kun biyya keessa jira kan inni fayyadamu maal WhatsAppii biyya Dubaay fayyadama. Biraanchii jira jechuudha. Human traffic. Dubartoonni Oromoo gurguramaa jirti. Slavery. Laan Habashaan nu gurgure, Arabni nu gurgure, Faranjiin nu gurgure, ammoo Oromootu Oromoo gurguraa jira. Jaarraa 21ffaa keessatti. Gurgurtaa sammuu xiinsammuu dubartoota Oromoo gurguramaa jira. Namni wal ijaaree seem kaardii warri achirraa baasee kennuuf maallaqa addaan qooddatanii jechuudha. Argitanii? Kanaafu wantoota akkasii kana ragaatu jira. Amma waan haasofnu kana irratti maqaa sanuu maayini baankiin Itoophiyaa warri kun maal godhu beektaa? Maallaqa sii galchina jedhaniiti feekii risiitii feekii hojjetanii amma baankii dhumti biyya sana keessa jiru mootummaa maaltu jira mootummaadha jettanii nutti haasoftu ijoollee. Ani bar waan uummata achi jiru kana uummata hattuu warra kanaa wajjin walii galanii waan uummata keenya hataa jiran malee waan akkasii miti. Awaash baankiin feekii jira wannoon isaa
kan maallaqa hin galchin kunoo galchee jira warra keeti jedhee maqaa isaatti irra jira moo Galana maali eenyu walabummaa na dhaggeeffadhu ogu takka. Ijoolleen akkaawuntii biyyaa warra hin qabne jenne warra immoo tahriiba deeme jenne warra karaa hedduudhaan bahe gurguramuun gabrummaa ammayyaatitti ijoollee teenya gurguru jira. Kuni beekamaadha. Maal godhuu qabnaadha dubbiin. Yoo inni mana qabaate amma ka miliyoona wanni qabu kuni manni isaa ni qabama. Itti galee inni itti gammadee hin taa'u. Kana hedduudha irratti hojjanna akka lammata maqaa obboleessaatiin maqaa maaliin yoo jaarame gaafa maalleenni namaa san fudhatamerraa yoo manni bitame yoo manni irraa dachiin bitamte suni inninis ni dhaba. Anas hima maafiyaan hedduudha kijiba keetii miti. Garuu ijoollee teenya tasgabbeessuuf karaa isaan silaa itti seef tahan barbaaduuf ammaanis adis namayyuutu mootummaan hin jirtu maal abbaa isaaniitii yoo jenne maaliif imbaasii bira dheenaa guunii fi reefki nuu kanname maaliif fi hogguu isaan biyyarraa darbaman imbaasii bira dheen mee waan takkaa jennu jiran akka takkaas ni jira akka takkaas hin jiru. Ijoollee tan nuti maallaqa isaanii hoggayyuu wali buufnee kafaluun aadaa nutti akka hin taane feena ta duraa lammata akka lubbuun isaanii maallaqa ittee nurraan baane barbaada. Waan kana ta'eef hanga dandeettii teenyaa ilmi namaa hanga danda'uu qaba ni goona. Ha Dubaay anasiif iqaamaa qaba baazabooraan seenee fedhuu iqaamaan isaa kufa fedhuu dhiisaa poolisni Dubaay nama jala deemu hattu laal nama ifii hate deemi horii barbaadin jaaniin. Ijoolleen teenya ifiifuu harki isaanii yoo xuraawee jiraate sanis irraa hin dhaabban. Ka duraanii nu gahaa gahe ka muciyyoo tanaa waliigaluu dirqama keenya. Maallaqa mucaan kuni handa kabiraa dhiisi. Harkaa qabnu kuni guyyaa hanga nuu qabullee wal dhagayuu dhabne. Guyyaa akka nuu qabu barbaannaa miliqee dubbii akkanaa fi akkasiif akkas osoo jiru. Mee waan biraa haa lakkisnu kaan itti deebinaa. Mucaan kun guyyaa nuufaa qabu. Ogguu akka wal dura du'anii wal duraaf wal booda wal awwaalani. Ka mucayyoo garaa qabdiidhaa. Sheer naa godhiin baa yoo na barbaadan yaada barbaadan maanaajara irraa waan kennan. Yoo si barbaanne si sheer naa godhaa. Simin bilbila. Amma nuti wanni barbaannu dhagaa. Ijoolleen teenya akka humna jabaan jaaramuu fi jaaramuu qaban. Dhiira teenyallee nuti seera malee isaan ni cunqursina jechuutti hin jiru. Garuu dubartii haduutu dubartii hagaraa godhanii ilmoo irratti darbanii biraa deeman dubartiidha kan agartee isii saala isiidha ala baafneeti si garsiisna hajaan. Kana cufaa inninis haadhaa fi abbarraa dhalatee saalli isaatii fi saalli isiidha wal bira jira quba qabaadha. Kanallee itti dhaqqabnee jira. Inninis oggus saala isii waraabusa saala isaa banee ta'a beeku. Haati ta'e hanga haati isiidha gadditu takka keetis gadditi. So wal fixnamo waliini hojjannee nagaa umnaa ijoolleen ummanni biraa ani maqaa isaanii kaasuun barbaadu. Ni dalagan najaanii bahan maallaqa yoo itti kannatan ni naqan hanga isaanii irraa muratanii ijoollee teenya maaltu bololchi biyyuma san keessa waliin jiranii. Dhiirti teenya tuni maaliifii fi akkanatti aadaa nuti hin qabne safuu nuti hin qabne baadhatanii namallee baadhachiisan. Qaanfanne duune nuti dhugaan maaliifii fi karaa lameen irraa duune nuti. Dhiira teenya irraayis dubartii teenya ta'a daban qabne irraayis. Dubartiin teenyaas if beekuu qabdi. Dhiira bitataniitii miti kamana galfatan aadaaf hin qabdu. Gabbaraniitii miti hafuudhan aadaa teenyaa miti. Waan kana ta'eef yoo inni si jaalate yoo ati jaalatte jaalatti baananii amma horii isaan fuudhan irratti rarraate dhaabuu qaban. Dubra keenya jabaa akka sibiilaa ijoolleen biyya arabaa jirtu galatoonfachuu qabdan. Konkolaataa isin barsiisanii iqaamaa isinii bitanii idda dhiiraa akka dhaabbattan isin godhan konkolaataa ka'ii barachuu danda'an dhiisanii jechuudha. Hujii daftee harkattu dubartii dhuga. Garuu ati biyyaa baate eeggata akka si gargaarte isii san biraas dabartee tabiraa nyaachuu adaba nuti hin qabne.